Manni kun mana kiyyaami waan hin fedhe facaase waan hin fedhe. Spriis. Maal spriisii maal asitsa? Spriis. Lagan diimdee mati. Kalaas dhageetti dhageesse. Ayyee. Walaallee mana dhistii darbee galte. Akka buntaa biftararu hojii hundi mayru. Saree boodee abbuleessa anis gaafa namni na fuudhe akkana jaalatu. Akka carrannaa bahu fedha. Ati sana maka jeeru jirte jechuudha. Akkati ati isitti yoo dabde carrannaa dabajee waan yaadu akka jaalatu. Ammoo biyya kana keessatti beekannaa guddisi. Dhageesse? Biyya kana keessatti. Akka biyya keenyaa seetee dhiistii biyya kanaa hin amanamtu waan ta'eef. Dhiistii biyya kanaa hin jirti. Kan makiinaa dhiqan jira. Kaashitti dhiqan jira. Aboo warri nuti abbaan dhiisu naaf jedhu. Waan akkanaatiin deebiin lammadee waan akkanaa yaaduu maata? Kalaasitti ofirraa kennaa ati obboleetti jaartiin tante naa jabeessi. Aboo isiin jabeessaa rakkoon qabu. Deemitii rafaa dadhabee. Kalaas deemu ofirraa rafaa anis ofirraa rafuu hin fedhaa. Warra gabbaanee maa hundaa hojjaa lammata. Ayyee. Kalaasanii mootillee naa rafee. Duraaniyyuu nagatanii na biraa deemanii amma gabbaanee nyaannaa jiran. Obboleessi hiikuun illee kama ajaa'ibaati ka'a. Ana obboleetti mana gatee jaartii bifii bichaa fudhatee ittiin deemu. Jaarsa kiyya kunis yoo gabbaanee ol deebines irraanfanne gaafni irraanfatan mana keenyatti irraanfannee ni fuuna. Maaliif mee isa dhiiste maarree taate maarree jee asii mataa na dhukkubsa. Akkasitti khalaas ammaan kana keetiin osoo inni nutti hin dhufne dafee ilaali. Dubbii isaatiin osoo na dhufee mataa na dhukkubsa dafee irraa rafuu qaba. Dameetiin firraa dura rafaate osoo na dhufee asii mataa na nyaanne biyyaan dubbiin ifatu maalittiin isaa beeka san dhufee nyaa dubbii takka nama godhu rafatame. Ulani baanaa oolu. Hey! Maal taate isaa firoo? Sirraa rafu mana hirriibaa dhufu. Walaallee mana dhistii darbee galte. San mana san jirtaa minni dhufta kaagana dhufta jeetiin baabanaa siidis mana hirriibaa seenaa jenne. Garuu immoo irraanfatee waayee. Deebitee achittis waa meeqa irraanfattee dhufte. Kanaafuu irraanfate guddisuun kee rakkoon irraanfatu sirra fidaa. Jireenya keessatti akkatti jiraachisuutu beekna geessa. Saatii guyyaa sirraa rafu. Kusii rafime maal gootee isa koo? Namni mataa nyaata mana nyaatarra deemuu yoo barate mana itti galee nyaata bareedaa hin hojjetu nyaata godhee hin beeku ati booda. Kayaknya mana sana ratu jam masih ratu terus. Itti ka'ee sanuu aarii qabachuun hojjetu inni maqaa sirraayin godha ka'eetiin kan mana bulchite yarallee. Yaa hijaartuma akkamiin fudhatan fitinaa wallaahi. Akkaan akkamitti ta'uuf meeshiin kun akkanatti. Naaf yaa boy. Rosa, berada fatara. Anak nu boleh diisi bar. Biar untuk sindara rujeti bar. Arra fatara boleh si diisi kas yang. Itu berada ada karena serang tiada. Rosie fatara nyanain lah ya. Arra taran tiya ya. Tidak perlu lagi. Oftani arra kan fatara sini Sikori. Isi apa kana mana nak boleh. Jadi kan tuh diisi dirau.
Qantu mata marra nyaata tini oli gada bana nyaata rasidi mati kamana tu kodu dagatte. Dhageessee waan isin jette qantu eessan. Qantu tesimatu qantu wale. Oli gada tindinda amma tesimatu sosatti dhufte tini akka hada goto kana yoo gote mana ammarchi. Keessumaa mana kiyyaa maal gooti sifaa jira mana kiyyaa. Keessumaa biyya tanaa bira keessumaa miti bira. Maali? Keessumaa itti yaabu uummata biyya kanaa kana. Keessumaa miti kalaatanis dalagaan deemaa. Maali? Simpoo ne bar harkuma kanaan. Isaan mana nyaata oli gada deemu godhatanii nyaatanii tumaan irraa fudhatanii tumaan ka'an. Harkuma kanaa waa dhiqatti usuma jaartiin obboleessi kiyyaa kunillee takka takka yeroo takka takka walbaan. Hulanii. Dalagaa deemuufi? Dalagaan deemu deemati. Kalaas nageetti nageesse. Ayyee. Maatii. Namni jaarsa kiyya kunis mataan nyaatee jira na dabbaree jira. Edaa sinniin jechaa bulee amma mee nagee hankara dalagaan irraa kute. Mee akka itti roozaa bira dhaqee akka xiqqishoo gabbaanii yaadee jijjiirraan jaalqilleensaa fudhachuu fedha. Amma dubbiin isaa sana kan mataa harka isaanii iyyuu jirti. Obboleessi kiyya kana miskiinaa waan argatan man nyaata waama namni dhiyeessu tokko tokkos akkatti waan hin taane fuuldura nama darbite inni kun nama miskiin yaa rabbii kiyyaati wayii dhiira akkanaati. Roziyyee. Roziyyaa. Akkiin jetti arrab ishuu mataa kanaan dhukkubu jira tamam. Maaliif? Yaada jijjiiruudhaaf arrab bunnaa shaayii inni gabbaanee fataa shaayii inni dhufuu qaba. Bunnaa shaayii eenyu wajjin? Ana wajjin. Obboleessi kiyya horsiisuu fi miti Rozaayee. Gabbaanee dheengadda kaleellee ati gisee baanee ala deemnee waliin nyaannee dhufnee xiqqishoo waan nu hartuuf jecha arrabsi gabbaaseetu qilleensa fudhachiisee akkasitti shirshir jennee dhufna. Obboleessa kalees dalagaa kutee jira jennee dalagaa kutan har'a xiqqishoonis yaadaan jijjiiruu fedha beekee qilleensa fudhadhee. Obboleessi kiyya ammaa siisitti kee wali dhaarii qabdanii? Lakkii. Kan sila naarii qabaadde kanatti hin gammadees hojjetaa. Bunnaa shaayii san bunnaa? Bunnaaf shaayii. Wal makaa isa moo jedhu tokko? Shaayii gubba siina kan buna jala siina kan. Duwwaa walitti hin bahu? Walitti hin bahu. Kanuma feetee kabeetuma jalaa feetu barri jaakan. Ani kaba gubbaan fedha malee ka jalaan tolu. Akkami haalli qilleensaa sitti hin tolle? Namatti tolaan amma achas malee hin dhaabbaddoon. Guyyaa gaa kanatti irraa babbahanii hoggaa qilleensa fudhachuun ammaan reefu akka tokkoon jijjiiraan amma sammuu xiyyeetuun bifa kana taate. Halkan dhiisa faa jaarsuma yaa wajjin ni jiraame. Rabbisi teessi ayyee sinjoo garuumee kuulateenye obboleessi kiyya mee agamni hin takkan jaalate sobbama dhugumaan hin jaalata natti himii ma dhugaa sanatti himii. Obboleessi kee lubbuutti yarraan jaaladha. Maaliif inni sis soba bika kana jaalala keessa ilmi namaa ni sobaan hojibaa hin jirtu ni beekta. Jaalala jechuun waan bootaa kan ta'ee fi iddoo kan ta'uuf lubbuu teetii kan caalchistee waan jaalattu waan taatuuf jaalala jechuun sobuu hin taatu hojiibus hin taatu yoo hojii keessatti qabatu. Kanaanis obboleessi kiyya isa bichaa hin qaba akka inni si boodatti si faarsas jaalatu kana taate jaalannaa inni hedduu bareedaa. Eeywaa jaalalti gamlama malee taatu jaalalti daddagalchanii gamlamaa yoo fidan malee takka qofa yoo ol qabe yoo ani bichaan isa jaalate faayidaan qabu. Faayidaa hin qabu. Yoo lamaan wal jaalanne diinagdeen keenyaaf wanni hin ta'e sirraa waddee. Ammas yaadawwan keessa waan gadi hin gubattuuf garuu waan takkaan siidhamu qaalii isaallee godhiitni waliin jiraadhu beekte namni sa'aa ammaa kanatti eessaa waddaan si baasuu eessaan gargar si baasuu hin jaa namni bultii namaa hedduu nama wal jaalatu bultii namaa waan hin feeneef obboleessi kiyya akka seeraan naa jabeessite naaf qabattu abdiin sirraa qaba anillee hedduu si jaaladha akkuma obboleessi kiyya jaalatu. Roozaa kiyya gaarii waan takkallee tanaaf jettee hin shakkin maaliif jennaan ni beekta ani obboleessi kiyya harka tokkoon osoo hin ta'in harka lamaan hin qabee jira. Harkuma lamaan qabu bakka biraatti illee qabdoo mara koo hin jiru ayyee maal jette. Amma garuu ni beekta akkuma teettee hojjechuu jechaa teette sanarraa hedduu dhugaadha yeroo ammaa kana namni wajjin jiraan namaa hin fadhu yoo jaalatti qishooti wanni nama kaltee wanni jette sitti hinaafee waan biroo si jibdu waan fadhuuf saniifuu roozaa kiyya saallee geessee jirti obboleessa kee osoo nuti lufni agarru fayyadu. Hayyee kalaas deemnee manatti isa eeyinaati ni hundisu. Akkasii haala.
kan tafi saan gini. Amma tika shoboota garuu ni dhufa gizee inni dhufe alaas akkuma duraanii keenyaa akkasiiti akkami qilleensi irraa asii mataan irraa Atu kana anatti hin dandeenye malee ati hin dandeetta yeroo hundaa mana nyaataa irra deemti. Ati tun dandeenya ati mana keessatti azabamee jira. Namni barannee jira yaadu jawwatta. Ani yaa obboleessa keessa daa'imni qaba malee dhugaa sitti yoo mul'anni keenya. Namni nyaata mana nyaataa irra deemuu yoo barate mana galee nyaata bareedaa hin hojjetu nyaata godhee hin beeku ati boodarra yeroo keessummaa nutti dhufte nuusaanfachiisuun kennu. Mee guyyaa takka keessummaa nama fayyaa miti na daleessiisin laal nyaata Ruuza bedel qabate itti godhuu danda'a. Ayyee akkam godhuu danda'a. laal nyaata yoo kanatti dandeettu isumaa godhee moo nama biroo fidee bira kaayetti si godhe. Kanuma keessirraa sodaadhee barbaadeen beeku. Godeen beekumi ati fidiiti afeeriiti nama akkaan godhee sin agarsiisni. Hojiin malee afaan faayidaa hin qabu. Hojiinis agarsiisa hojiin naa obboleessa kee dhufuu kee jira isaan isaa geessee jira. Reetiin innis mana edii baasan biraa tolchee kaa'atu jiraami. Beekaami. Firaa ifta tolchees. Obboleessa kee naa gammachiisa. Seeraan na gammachiisa obboleessa kee. Anuu kan nama gammachiisu hin beeku. Wai tuntuma ajaa'ibaati bakka isin nu geessite. Isin duraanuu jaarsi obboleessi kiyya kun bakka bunaati fuudhuun oolaa shakkeetti ni jira. Isin akkatti baratti bakka bunaa beetti shaayiif buna ol gubba qican. Anama baratti achi malee hin dhaabbadhu. Waan biraallee homaa naan binne shaayii ma qofa na obaase bunni sun maqaa wayii qaba. Ispiriiliz jedhan isa. Ispiriiliz jedhan. Ispiriiliz. Ispiriiliz jedhan nama obboleessi kiyya gale. Ispiriiliz hin jira. Maal taate? Nagaan jettu? Ni dadhabee Roza. Maal dalagaan obboleetti matan teelas dadhabsiiftee jirti. Akkam obboleetti hin nagaa osoo hin jedhiin gattee taati. Lakki Roza akkas jechuu miti bara. Aduu tana keessa hin filaalle qabeetu nuti miti. Silaa gabbaatii aduu tana agartee kan naan jirtu turte. Laa obboleessa kiyya waan taateef ani akkaminaan jettee siniin Roza teenyee akkam ooltee nagaarra ooltee jedhu qabda malee. Ammaan sin irraa gatteetti sinna kan ta'u. Baay'ee mee Roza teenyee akkam nagaa miti. Amman nagaa fatta. Amman si gaafadha hayoon si gaafadha duu. Obboleessuma ani obboleessi sukuuchaan qaba akkan si jala dubeeta. Niin beekee tuuta akka niin beekee hawa. Jaartiin kiyyoo isitti kunuun. Jaartiin tante mana sirreessa jettee jaarsi irratti dhufattee mana sirreessattee of tottolchallee of babbareechisattee bulte. Ispiriis. Maal ispiriisii maal asutisa? Ispiriis. Maal asuta? Ispiriis. Hayi mee kee kunuun hayi mee. Hayi. Daa'imni yaama haa. Roza, kayti kunuun hayi mee deebiitu nufi. Kuulanii siyaama obboleessi kiyya. Kayti naami sin jebal lagi. Kama kaptun turkee wadhaa waayin ta'e galee. Kawaiti, ana yaami dhufan sin didina na beeka. Mucuu tanas eeyyadu. Ayo biraa jijjiiri kooti. Mana gamatti sun dhaqeen seesanii akkana tureenyaa halluu kan namatti filata aara qabaa gisee dhufee gaafa isaa wajjin baate. Olle. Mana san deetee laalleeti yoo? Mana gamsi? Maali? Maaliif waan itti raafanii ni raafate? Ndayne kan si daga jeetiin irra firraa hin dadhabee maanchisaa tumaa waliin. Maal godhaa hojjetu gadi baay'ee irratti? Baane nama raanchisaa. Baay'ee mana keessa wanti takka illee hin jirtu mana sanaa dhagee yaalee jira. Dhayitee laaltee? Wanti takka hin jirtu? Wanti takka illee hin jirtu. Amartiinis wanti takka maallayniis? Wanti takka illee hin jirtu. Achi kaatuba kasaayee babadaadhaan deddeemee saayinii kee waan akkanaa daddalagaa. Olanii dubbiirraa gattaa yaatu naan jii. Waan kana wanni kun waan keetii bara. Waan kiyya. Si jabeeffachuu qaba bara. Manni kun mana kiyyaami waan hin fedhe facaasa waan hin fedhe kan mana keessa kaachuu danda'u mana kana maaliif hin keessa jira yoo waan hin fedhe kaachuu baadhe. Mana kiyya keessa waan fedhe kaachuudhaaf mirgaan qaba. Saayiba hattuu fi sheekaatii fi dawwarasaatii fi hundaa si deeman. Saayibootan keessan saayiba amma saayiba uummata tartiiban qabneen deemtee amma dhugaanis. Mana keenyaa manni kun maal taate sana dubbatu haa? Uumaa miti kanaas. Mana keenyaa saayiboota maaree firaadis fa'a.
saayiboottan akkana saayiboottan tartiiban qabne deemtee amma anarratti arabaa. Ana maaliif naarsuu jaallatisa kanatti? Bakka afurri dubbiin irraa dhiisite dhabeetiin dhufe waan ta'eef. Dadhabeetiin dhufe waan ta'eef dubbiin irraa xiqqeeffatu dhageesse dubbumatan irraa lafa qabe. Ayyee. Michii hoonoo maal godhaa oolte? Homaa isiinis malmaa jirti. Ayyee. Mee kayitii wanna godhi khalaas anis ammoo dadhabeetiin jiranii irraa waan ta'eef kayitii mana sana illee tolchi. Kayi mi'aa. Ayyee. Ayyee manaan tolchaaya. Dadhabdee jirtaa meetillee? Dadhabee dhugaa. Kayi haaduboo. Deemni dhufaa khalaas. Taasisan kanaan firaa'in tolfadheetini deemaa oole bunna iskiriptoo maal jedhanii na obaasaniitii mata nama bulchanii. Astaghfirullah. Rosa. Rosa anjaafii jitan dhabeetii jira akka bulu. Maal si goote? Qoyaati nagartu waan isin godhu sila kana hundaa'u. Ayyumaa si goona. Akkamitti waan godhin Rosa?